Kafuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtan nagaa jirtanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatan har'as viidiyoo haaraadhaan gara keessan dhufeen jira akka jaalattan abdiin qaba yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii warra dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuquudhaan viidiyoon atattamaa yeroo hundumaa daddafee akkasiin bira godhuu ni dandeessu wanti ani har'a qabadhe akkuma beektan chaanaalii kiyyaa waa'ee rifeensaa waa'ee jaalalaa eksperiyaansiin biyya arabaatiif qabu akkasumas immoo piraankii adda addaa gaafiif deebii adda addaa namoota waliin godhu sheersiniif godha jechuudha. Chaanaalii kanatti itti bashannantuu waa irraa bartu kanaafuu subscribe gochuu hin dagatinaa. Har'i wanti nani qabadhee dhiyaate warroota otoo hin heerumin durbummaa keessan kennitaniif erga tokko isinii qaba jechuudha. Warra osoo hin heerumin durbummaa keessan kennitaniif. Maaliif durbummaa keessan kennitan? Rakkoon keessan maal inni baattanii deemuu hin dandeessanii warra shamarranii yeruma hunduma ani waa'uma kanatan barsiisuu qaba. Ariitan jira beektan. Inna waa'ee kanaati wanti nani isiniif dabarsuu barbaadu jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan akka amantaatittis ta'e akka shamarrii takkaatitti yookiin immoo akkuma haala jireenya keenyaatti akkaataa itti guddannu biyya Oromiyaa keessatti jechuudha. Shamarreen takka osoo hin heerumin abbaa manaa osoo hin qabaatin dhiiruma ta'etti durbummaa ishee kennu sirrii akka hin taane hundumti keessanuu ni beektanii. Waa'ee kanaa jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo hedduu irra deddeebi'ee isinitti himeen jira. Garuu immoo amma ammaatitti wanti kun godhamaatuma jira jechuudha. Akkamitti isinitti fakkaate keessattuu warri ijoolleen musliimaa taatan jechuudha. Durbummaa isaanii hin eeggatu warra shamarranii osoo hin heerumin gara kanaatti seenuun baay'ee tokko itti ulfaata jechuudha. Akkasumas immoo amantaa kiristaanaatis hin eeyyamu. Namoonni garuu waa'ee amantaa kan duubumatti dhiisanii tumu jechuudha. Akka fedhii mataa isaaniitti jiraachaa jiran jechuudha. Inna maalidha miidhaan inni qabu miidhaan inni guddaan maalidha kan jedhudha jechuudha kan waliin ilaallu. Tokkoffaa irratti hin beektan hundumti keessanuu viidiyoo asirratti isiniifan ibsa. Sababii maaliitiif dhiironni durbummaa jaalattanii jedheeto yeroo hedduu viidiyoo hojjedheen ture TikTok irratti shamarreen durbummaa qabduu fi shamarreen durbummaa hin qabne garaagarummaan isaanii kanaa jedheeto mucaan tokko mi'a maalinni viidiyoo kan argitan ta'a jechuudha cinaa kanatti. Akkasuma jechuudha akka shamarreen durbummaa qabdu akka mi'a guutuutti yookiin immoo mi'a duudatiitti ilaalamte jechuudha. Kan durbummaa hin qabne immoo akka mi'a duwwaatitti ilaalamti jechuudha. Isinii galee miti abbaa manaa keessan biratti. Okay, fedhii fooniitiif jettaniitoo jechuudha. Wantuma yeroo gabaabduu keessatti dagattaniif jettaniitoo ulfina keessan yeroo dheeraa yookiin immoo ulfina abbaan manaa keessan isiniif kennu san dhabuun hin barbaachisu isiniin jechaa jira. Maybe yeroon akkana isiniin jedhu baay'een keessan isheentu faaradha. Amma ammaatitti hin baranne amma ammaatitti hin jijjiiramne naan jechuu dandeessu. Okay, ani jijjiiramuu hin barbaadu. Ani faaradha yeroo hundumaa faaraa ta'uu barbaada waa'ee kanaatiif jechuudha. Isinitti animaa miti. Yeroo waa'ee kanaatiif abbaan fe'e faaraa yoo naan jedhe abbaan fe'e nama hin barannee tuni omaayyuu hin beektu naan jettan ani omaayyuu hin beeku. Okay. Baruuyyuu hin barbaadu. Isinii galee miti. Kanaafuu miidhaan isaa maalidha? Tokkoffaa abbaa manaa keessan biraa dhiira boruu itti heerumtan irraa ulfinaan argattanii jechuudha. Waaqayyo kan eebbise nama akkam waaqayyo eebbise nama qajeelaa kan ta'edha jechuudha. Waa'ee saniitiif kan umaayyuu ittiin fakkaadde gaa'ela keessatti. Yeroo ati durbummaa kee dhabe jechuudha abbaan manaa keessi fuudhe tokko yeroo durbummaa kee dhabu maal jedha? Dhiira hedduu wajjin akka ati waan akkasii raawwattetti yaada jechuudha. Garuu durba taate yeroo si argatu baay'ee tokko itti gammade kabaja yeroo hundumaatti argatta abbaa manaa kee yookiin immoo abbaa ijoollee keetiitiif jechuudha. Inni lammataa maalidha miidhaan isaa? Sumarratti konfidensii guddaan qabdu yoo durbummaa dhabde shamarreen takka. Yeroo baay'ee isinitti himeen jira waa'ee kanaa. Shamarreen durbummaa hin qabne osoo hin heerumin durbummaa dhabde takka keessattuu jechuudha. Jaalallee ishiitiif durbummaa kenniteefi sana booddee ishee arguu hin barbaadu. Mee dhiirota meeqaadha? Dhiirota meeqaadha ilaaltanii baruu ni dandeessu, arguu ni dandeessu. Biyya arabaatii dhuftanii durbummaa keessan kennitanii nama sanitti miti kan heerumtan nama biraatitti heerumtan boodar. Yookiin immoo durbummaa keessan kennitanii too adda baatu gargar baatu. Dhiirri tokko
dhugaadha yoo si jaalate dhuguma boruus si fuudhuu barbaada taanaan wanti isa sardu maalinni maaltu isa sardu yeroo ati barbaaddetti jechuudha. Yeroo ati barbaaddetti yookiin immoo yeroo ati isatti heerumuu barbaadde borus kan isaa akka ta'e hin amana kaasi fuudhuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Dhiirti tokko garuu maal siin jedha yeroo si goyoomsuu barbaada. Ati dhiira wajjiniin dhiira biraa qabda ta'a. Akkamitti amma kana fedhii foonii irraa waan siin jedhe si gaafachuu danda'a. Ati akkamitti deebii dhabda? Akkamitti deebii dhabda fi yeroo akkasiin jedhu noo fedhii akkasii raawwachuun barbaadu wanta akkasii gaafa abbaa manaa kee wajjiniin gaafa waan akkasii raawwadha. Faaraa ta'uudha kun wallaalummaadha kun doofummaa miti gonkumayyuu doofummaa ta'uu hin danda'u. Ayra gaayis gara mataa keessanitti itti deebi'a dhugaa baay'ee tokko nama saalfachiisa. Moodii isin irratti qaban bar dhiironni jechuudha laalas abbaa manaa kee ergan taane jaalallee keetiif gaafa durbummaa kennituuf maal jedha? Hiriyoota isaa bira deemee akkana godheen jira beeyii jedheeti. Waa'ee kee taphachaa oolu waa'ee kee kolfaa sitti kolfaa oolu bar dhugaa isin hin jedha sammuu keessan sirriitti haa yaadu. Maal kan dhiira ofirratti kolfisiisan? Abbaa manaa kee kabajaadhas si fuudha. Kabajaadhas si fuudhee si fudhatee galee mana isaatitti jechuudha. Seeraan kara waaqayyo uumeen seeraan maatiin isaa sitti gammadee hiriyoonni isaa sitti gammadanii gaafa cidha keetii. Akkasumaan garuu akkasumaan namichi takkaayyuu qubeelaa si godheen beekneef namichi takkaayyuu si wajjin waa'ee jaalala waa'ee gara fuulduraa sa'een beekneef cal'istaniit moo wajjiniin ciistu maaltu isinitti dhaga'ama isinittuu dhugaa isiniin jedhani rabbi. Sana booddee erga waan akkasii si wajjin raawwatee fixee booddee tanarraa fudhadhee war jedhee waa'ee kiyaasaa hiriyoota isaa waliin sitti kolfan. Mana dhugaatii deemanii sitti kolfasi. Si galee miti yoomiyyuu kabajaa sarraan argadha. Siif hin na'u dhugaa siin jedhaan osoo ati hubamte osoo ati boochee osoo ati waan feetaa ta'e siif hin na'u. Yoomiyyuu taanan jechuudha. Meeqamee sababii kanaaf jechuudha jaalallee isaanii wajjin wanta akkasii raawwatanii kan HIV dhaan qabaman jiranii kan ulfina mataa isaanii dhaban jiranii. Baay'een keessan mee viidiyoo kana yoo argitan loluu yookiin arrabsuu dandeessan. Garuu ani yoo dogongortanii tirree maybe gowwoomtanii nan beeka dhiironni nama gowwoomsuu wanta adda addaa siin jechuu danda'a amma ati durbummaa san kennituufitti wanta adda addaa ani si fuudha siin jedhaa qabeenyaa gasii qaba siin jechuu danda'a yookiin immoo ati jaalallee biraa qabdaa kanaaf na wajjin raawwattu siin jechuu danda'a wanta hedduu siin jechuu danda'a ati garuu ofii keetii ofitti amanamummaa qabaachuu qabda of amansiisuu qabda no ani yeroo kana raawwadha gonkumayyuu amma sanitti raawwachuun barbaadu gaafa neeru jedhii ofitti maa of amansiisaa maalidha isin dogongora obboleewwan keessan dogongora ba'an kan irra deebitanii dogongortanii isin nuti doofadhamu yeroo jijjiiramee jira. Waan salaxxanta isinitti fakkaataa miti dhugaa isiniin jedhaani dhiira ormaa wajjin akkas ta'uun keessan kun doofummaadha anaaf. Maybe ani akkanatti yeroon akkanatti isinitti dubbadhu maaliif durbummaa keessan kennitan osoo heerumin jedhee yeroo isinitti dubbadhu kuni anaan doofadha isheen kuni homaan bartuun jijjiiramtu akka duriitti yaadinaan jechuu danda'a. No ani waa'ee kanaatiif akka duriitti yaaduun barbaada yeroo hundumaa. Ani namni tokko akka namuudiin irratti qabeenyatti kolfu gonkumayyuu na eeyyamuuf rabbi maal mee hafaa manatti bakka kana yoo dhuguma dhiira tokko jiniin ciisuu baattan yookiin immoo wanta akkasii raawwattan manatti haftanii dhugaa namni si fuudhu hin jiru miti hafaa bakka maali karaa waaqayyoon eeyyamne yookiin immoo karaa ulfinne isin kabajaa isiniif hin kennamne wanta akkasii raawwachuu isinitti hafuu wayyu namoota fayyadaa jirtu namni immoo isinitti fayyadamaa jechuudha. Kanaafuu dhugaa isiniin jedhaan yeroo hundumaa wanti na gaddisiisu wanti na dhaga'uun barbaanne osoo jiraate shamarreen takka osoo na heerumin amantaa musliimaa keessa warri jirtan amantaa kiristaanaa keessa warri jirtan warri amantaa hin qabne abbaa feeyyuu ta'a. Gonkumayyuu wanta akkasii raawwachuu hin qabdan. Dhiira isiniif fuuneef dhiira eenyummaa isaa hin beekneef yeroo inni ganama galgala si bilbilu waan mas jaalatte sitti fakkaata mo'ate. Sitti dabbarama bari yeroo tokko dhiiroon waaqa nama dhugaadha si jaalate akkasumatti salphaatti beekuu hin dandeessu. Kanaafuu gowwoominaa isiniin jechuun barbaada. Gara mataa keessanitti deebi'aa maal gochuu akka qabdan jireenya keessan karoorfadhaa yeroo hundumaa maal gochuun qaba eenyu wajjin jiraachuun qaba
yeroon jireenya kiyya keessatti jaalala akkamiitiin namoota wajjiniin dabarsuu kan qabu jaalallee kiyya wajjiniin walitti dhufeenya akkamiitiin dabarsuu qaba gonkumaa yoo fi namansi gaafa neerumeenya wanta akkasii raawwadha gonkumaa yoo raawwachuu hin qabdu yeroo tokko osoo ati yaadiin wanta akkasii sirratti raawwatamuu danda'a alkoolii garaagaraa si obaasuudhaan gowwoomsuu dandeessa garuu of eeggannoo godhamoo dirqama jechuudha. Kanaafuu guys wanti namni isiniin jechuu barbaadu gabaabumatti durbummaa keessan osoo neerumin dhiiraaf kennitaniitoo dhiirri akkasinitti hin kolfine isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kana yoo jaallattan share godhaa, laayikii godhaa. Yeroo jalqabaatti warri gara chaanaalii kanaa dhuftanis subscribe gochuun dagatinaa. Oolmaa gaarii isiniif hawwa hunduma keessanii. Ciao, bye bye.